الصور وبيا جماعة كيف أنتم حالكم؟ Milan anti ata minno salam tha ndindi tiyarak musa abu tan maswar kabdu min jey sinje أبشرك يا جاهي ما نسنا وما فيه الاتمام. khakas jebin jeba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتو كمتشيستو إيجا جوجاران تناس كبر إتن فيجر وان تجا أسمانو اسم دمو أفيران تني تجر. سكنتان إب مركز بري بنوت إسلام مركز فجر الإسلام كنيس نجد. أيا مركز تكينا ويا وساو تكينا كما جمعوا في جلتودا. أما اللي يا برتودا وساو تكينا أكن الران هفني جوجا إب كينا اسم نجد. اسم هندينو أفيران تني جر تني جد. أستاذ إبراهيم عبد الله برتودا إسحاق كان ترى بيزو ميراتين برسيسات. كان هل كمي في جوجا إيجا فري برتودا مركز فجر الإسلام برتودا إسحاق أركوان جيجريب جد. akan ran hafne ismin jedhani sun jinu markaz ni bari barnota islama مركز فجر الإسلام. ega kesumon kenyas kan saganta thanatti nu piyaatan sagantaa ajaa'ibaa shaashaa bu'aarsitoo ajaa'ibaa tanarratti kan of hirmaa karaa toora aappii muraatiin gaggeeffamte waan ta'eef jecha kesumoni saganta thanatti nu firma akka armaan gaditti isiniif dhiyaate Sheek Kadir Ustaaz Mahammad Bayaan markaza Abdallaa Almuman irraa Ustaaz Mu'ayyad markaza Alqur'aan irraa Ustaaz Ahmad Jamaal markaza Bayaan irraa Ustaaz Ammar Jamaal markaza Bayaan irraa Ustaaz Gaaddisaa Abdul Karim أستاذ لليسا أحمد أمير مجلس دار الحديث إرّا أستاذ جمال أحمد نوري مركز دار العلوم إرّا أستاذ صلاح الدين عبد الله مركز دار العلوم أستاذ بيلو روبان مركز الفرقان الرّا مال كان سجنتا منشداتي في سجنتا ولوداتي إيجا سجنتا نشيدا كان نوديسو saganta najdas kan nudes نشيدا كينيا بكما أكما بيتن منشد توجي أبل جد إيجا سجنتا تنيا هل دريس برباجسو هندا وتجرا وان تجرا markaz ni fajrul islam wan kesumma isa barbachisu waan ustaazota isaatii fi waan barattoota ustaazota barbaachisu hunda barattoonni markazu fajrul islam qopheessee dhiyeessee waan jirtuuf akka nurraan hafne isiniin jedha egaa ustaaz Ibraahim Abdallaa barattoota isaa halkanii fi guyyaa aarsaa guddaa kafalee waan barsiisaa barattoonni isaatis qaalii isaa godhanii ustaaza isaanii godhanii barnoota akka ajaa'ibaatti waan inni jiran irraa fudhatanii qaalii marhabbeetta application zoom kanarraa osoo wajjin bu'in halkanii fi guyyaa asirra ta'anii asumarrattis muraajaa asumarratti darsii godhanii asumarratti barnoota baratanii asumarraa nagaan galadhe egaa guyyaan firiin isaanii arguu waan ka'eef jecha gammaddanii isin jiru isin jecha maatiin barattoota isaan kanaa hundinuu egaa silaa jiraatanii isin himaata waan kannan waan ta'eef jecha egaa bakkuma jiru congratulation isiniin jaan barattoonni egaa bakka guyyaa gammachuu guyyaa dansaa kanaan nu ga'e isin jecha isin hundaa'uu gammachuu keenya isin wajji qooddananii jirra markazu fajrul islaam yookaan markaza barii barnoota islaama markazu fajrul islaam egaa sagantaan teenyaas kan gaggeeffamtus guyyaa jummataa wallee halkan sabtiiti waan ta'eef akka nurraan hafna isin jedha egaa guyyaan akka taarikaatti yookaan bara waggaa wajjinis yookaan sa'aatii wajjinis diiseembara guyyaa 24 baatii 12 bara 2022 Jumaadul Uulaa guyyaa 30 baatii 5 bara 1444 akka lakkoofsa hijraatti akka lakkoofsa ganda keenyaattis guyyaa 14 baatii 4 bara 2015 egaa sa'aan sagantaan teenyatti gaggeeffamtus akka sa'aa biyya Arabiyaa Suudiitti sa'a 8:31 Ogaa sirriin sa'aa biyya teenyatti ogaa deeman sa'a 2:30 waan ta'eef jecha sagantaa bareedduu tas nama jettutan gorsa ajaa'ibaatii fi waa hundaa tan ogaa dhufte qalbiin si jiitee irraa gorfamu sagantaa kana hundaa jira waan ta'eef jecha akkasiin dabale carraa kana fayyadee inshaa Allah dhuftee gorsa ajaa'ibaa akka dhaggeeffattu asumaanuu isin abeereeti markazu fajrul islaam kanuu barii barnoota islaam markazu fajrul islaam argachuudhaafis lakkoofsi bilbilaa duwwaa 9 duwwaa 457 duwwaa 939 duwwaa 23567 kanatti argachuudhaan waan barbaadamu teessoon keenyas magaalaa masgida arattanyaa gamoo walitti hoteela Umar Kaaffee irratti argamna waan ta'eef jecha dhuftanii sagantaa dabalataa argachuudhaafis jabeessifachuudhaafis barbaannaan lakkoofsa bilbilaa sanatti dawwaleettanii argachuu dandeessani kanaafuu akka gartee isin dabarre jedhna diin islaam zillu diinil islaam